Daawwattoota fi kabajamtoota chaayinaal weebtuuf warri jalatti argamtan hundi keessaniif warri onna agartee viidiyoo kiyya kana daawwachaa jirtan akkam nagaa ooltanii fayyaa keessanii jiruuf jireenya afiyaan ibaadan akkam isiniin jedha arrallee walitti dachaanee jirra. Wanni walitti dachaaneen kaa namni haara uummata takka waan haara si taatee fi waan agartee ajiib si jechisiisu takka faa agartee maamiloota ofiitiif qooduuf deebi'a. Anis soma saniif deebi'ee jechuudha. Torbee tana keessa agarteetiin waan miidiyaa kanarratti deemaa jiru walumaan quba qabna. Waa'ee jalqaboon irraa ka'ee akkuma isin beektan sanii Samiiraa Shoo haadha warra Faaris jechuudha, mucaa daa'ima akkuma waliin beeknu sanii sanirraa ka'ee geeleen isii takka Arafaattu ka jedhamtu isiilleen humna isii agarteetiin harka mirga isii taateetiin bubbisuu jirti. Miidiyaa irraa akkanatti loltii waan isii lolchuusullee hin beeknu ajaa'ibatti lolaa jirti jechuudha. Raayiduun akka Oromoon baantu raayiduun waan ofiitu hin beektu ta namaa raayidii jedhan. Waan isiin haasawaa jirtitti dhufna sanii Maamma Kaaruun abbaan chaayinaala weebtuuf jechuudha. Maqama kiyya sana waan hin beektu wannumaa weebtuuf jechuu dhiifteeti waan biraa waamaa jirti. Chaayinaali kiyyallee akkas jedhu miti. Omaa soituu hin beektu jechuudha achirratti baate. Kanarraa ka'ee isatu abbaa warra isii sanillee fuudhee gara Suudii Arabiyaa deemii qabeenya guddaa agartee umrii kee ittiin nyaattu. Kana wajjin jalaa baasee Suudii Arabiyaatti isa ergee maallaqa saniif qabeenya sanii daabaa fi maallaqa san of bira kaa'ee guwati gabbuute Suudiirraa gabbuute si ergaa umrii kee teettee nyaatta. Jaartii agartee daa'ima ilmoo daa'ima tasi fakkaattu ittiin fuutee jiraatta jedheeni akkasitti asirraa ergee ka jettu asirraa bubbisuu jirti. Mee rabbii keessa sodaadhaa jiran. Anummaan Faarisiin mana isiisan dhagee achirraa baasuudhaa fi qabeenya isiisan achirraa baasuudhaa fi qabeenya isii kana ammoo daabaa fi maallaqni mana kiyya kana jiraachuu geeyibadhamoo irraa isiin kabeeytu. Akkanumaan dhala namarra yookaan barbaachisaa taate malee akkanumaan geeyibaa waan naasoitu hin qabdu. Faarisoo taate itti himee jira, Samiirattuu himee jira, sitti himuu miti siin barbaachisu. Faaris Samiiraan eessaa fuute? Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Arafaat tuubta jedhamtu tuni suuraa isii asirratti isinii maxxansaan agartanii amma. Dallaala jechuudha. Ijoolleen takka oguu biyyarraa baatee namni biyyarraa bahu kaa hin beeytanii gara kaaniin lafan beeku gara kaaniin ammoo rakkataadhaa maallaqa hin qabu. Namni haaluma adda addaatiin rakkatee fa'aa magaalaa seenee namatti hirkachuu fa'aa mala. Waraana magaalaa keessa qajeelchiteetiin mucaa daa'ima kana qabdee abduubdee mana isitti hin galattee achirraa maallaqa irraa fudhattee Samiiratti gurgurattee jechuudha. Isiin dalagaan isii dhiirumaaf dhalaa walitti fidu. Dalagaan isii jechuudha. Dhiiraaf dhalaa walitti fiddi hin gurguratti. Dhiirarraa maallaqa fudhatti. Dhalarraa maallaqa fudhatteetiin dhiiratti geessiti. Kana dalagaan isii akka dallaalatti jechuudha. An dallaala ofiin jetti. Dalagaan isii irra guddaan kana. Wanni isiin agartee magaalaa kana keessa teetteetiin ittiin jiraachuu jirtus tokko kana jechuudha. Faarisiin Samiirarraa mucaa daa'ima takka gara deemuun beeyne ka gara kaaniin dalagaaf deemu ka gara kaaniin ammoo anaa kana eessuma isaa jechuudha. Faaris kana obboleettiitii yaddee anaa as keessa jiru isiin asitti abduubdee Samiira gurguratte. Samiiraan achirraa jaarsa kiyya jetteetiin miidiyaa irratti illee baateetiin haasa'u eegalte jechuudha. Achirraa kaateeti kan Samiiraan jaarsa kiyya jettee miidiyaa irratti baafteetiin ittiin bubbisuu eegalte. Dhagaa bu'uuraa godhatte jechuudha. Namni dhagaa bu'uuraa goosisee isiidha. Kanarraa ka'eetiin qabeenya kanaayyuu isatu fuudheetiin mana kaate kan jettu taate. Eessatti na agartee na qabeenya Samiiraa fuudhee mana kaadhu asirra baatee fandaatumtu. Wanni ati agartee takkas hin jiru, wanni ati gootu takkas hin jiru jechuudha. Kanaaf sassaabii kanaa miti nama gurgurachuurraa dhaabbadhu. Namni yoo rakkatee sitti dhufe akka nama tokkootti akka nama Oromoo tokkootti nama gargaaru yaali. Malee bubbisa asirraa bubbiftu kana lashuuf godhu jechuu barbaadeetti dhaamsi kiyya kana. Kaameraa addunyaatu akka inni waan san dalage argee jette. Kaameraan addunyaa
kanama hundaati jette kaameraan ka addunyaati miti kaameraan ka abbaa rakkabateeti ka abbaa hidhateeti malee ka abbaa agarteetiniin miidiyaa shaara irratti hidhateeti miti akkasitti hubadhu siin jechuu barbaada. Inumaayyuu dhaadattee mee intalli dullattiin tuni waan ani siin jedhu dhagayetti intalli dullattiin teetifuu afaan qabrii jirta namni kaleessa afaan qabrii jedhee dullummaa ofii ufitti beeka ka mataan arrii jette mataan rifeensi lama na ta'e eega ka akkas baatu taate ilmoo namaa maa gurguratta bor duutaa eega ofitti qabee duutaa maaliif gurguratta ilmoo namaa osoo ka kana beeytu taate kanaayyuu hin dalaydu jechuudha. Kunuyyuu haraama tokko yoo kan beeyne illee taate yoo wallaalummaan kalee kasi gootu illee taate nama gargaaruu yaali namni nama gargaaruu yaali malee nama nyaatin saba kee kana irratti hin dalagin badii irratti dalagurraa deebi siin jechuu barbaadeeti. Kanaan alatti wanti ati gootu siin jiru ilmaan namaa lafarraa fixxe agarteetiniin ka amma sangaa adaamaa fakkaattee asirraa teettu kuni qabeenya namaa nyaattee akkas jiraatta malee waan biraa fiddeeti miti. Atuu akka ati baantu san ani agartee qabeenya samiiraati osoo hin ta'in qabeenya namaa nyaadhee furdadhe osoo hin ta'in waan dalagadhe waan halaalaa nyaadhe ila kunoo kanas agarsiisu kanaa nyaattaa ammaati. Namni kana nyaatee halaala ofii nyaateeti ittiin jiraata. Ati halaala namaa nyaachuu miti haraam nyaachuu jirta haraam irraa fageessi. Tamam haraam irraa fageessi haraamni haraama jechuun waan amma akka jedhan nama maallaqatti gurgurachuu nama karaa deemu na abduu bahettee abduu nama agartee hiriyyaan ta'in ka hamilee isaa saniif hin deemne hamilee isaa sun dura dhaabbatteetini ka intala ta'e fedhii isii malee dhiiratti kennu dhiira karaa deemtu fedhii isaa malee kana sii ta'a mucaan kun daa'imaati kootu jettee dulloota kanarraa qabdeetini agartee maallaqa irraa guratteetini nama gurgurachuu haraamni guddaan kana tare hin jiru. Daawaan dhageeffatta taate dhageeffadhu rabbii kee abbadii ka isalaatii waan dalay durra gara toobaa keetii deebi'u kana dhaamnu jechuu barbaadeeti malee akka ati baantu san agarteetiin hin furdatee bofa raachaa liqimse fakkaatee waa hedduu haasoyte sanii mitiin halaala kennaan furdanne ilma laalati galeessallee halaalan dhalannee arrallee halaalan jirra halaalumaan furdachuu jirra jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin maasha Allah narraa jedhime anaa kana ana mamma karruka jedhan san maasha Allah irraa jedhe ijji teellee afaan keellee wanni irraa buuftu hin jiru nu ilmoo agartee kaleessa quraanaan dhalatee quraanaan guddanne wanni tokko ijjillee waan hungootu budaallee waan hungootu jechis waan hungodhu abadan keessatti ammoo arsanaal ta'uu kiyya beeki hubadhu dura osoo nama hin beekne waan agartee naasa'ini namni dura nama beeketii seenaa namaa baree namni waan namaa haasa'a akkanumaan lafaa kaateetiniin akkuma hirriibaa kaateen ka fuula hin dhiqatin miidiyaa irratti baatee uf gingilchuu kana dhaamsi kiyya kana tokko. Gama biraatiin arafaattu waa hedduu nu dhaamte maasha Allah dheekkamaa jira lolatu jira akkana sigoonatu jira yaa Allah sirraa dalayna jira sirraa dalayna jira dachii seentamu samii seenta bakka ati nu jalaa baatu hin jiru yaa rab kow bakka tola ati nu jalaa itti baatu hin jirtu amma bakka ati seentee si fuuna jedhan arafaattu jaalatteef jibbitellee maallaqa geelee xiyyaata samiiraa sirraa fuudhaa jette gaabsan ati eenyu taatetti ani eenyu ta'eeti dhuftee waan irraa fuudhuu dandeetta dura uf mizaani namni uf mizaanarra kaayeti yoo kan dhaqu taate ittiin milkaa'amoo ittiin milkaa'us itti yaaditi kootu jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin namni tokko waan nama godhaa duratti
akka waa ta'us itti yaade jechuu barbaadeti. Mee daawwattoota kiyyaa fi kabajamtoota chaayinaal weebtuu warroonni na hordoftanii fi warroonni agartee akka haaraatti illee daawwachaa jirtan haasawa haadha maanee tana mee asirratti walumaan dhageenyaa dhaaduu isiin dhaadattullee walumaan dhageenyaa mee dhaggeeffadha walumaan laallee walitti dachaana agasii nama furte baafadhaa waan dhuydanii waan nyaatanitti. Sirraa daleynaa mi sirraa daleynaa hawaliin jirru Yemen keessa yoo dachii qotattee akka hantuuta wakiin akka tuqaa dachii seentee dachii keessatti nu duraa baate malee odoo lubbuun jirtu nu duraa baataa jedhee abdii hin qabu insha Allah. Yemen kana si dura gadhaabne yoo taate malee nu dura gadi hin dhaabne afaan arabaa yoo sirra beeyne malee nurra hin beeytu laakiin insha Allah akka mana haarayaatti ولتي بارخا ماما كارو سه مالجتي جائبة والله وانا جائبة حاسويتا إن شاء الله سميرة شو قبليتي تجيه قالي في نمجاري إن شاء الله أنا اللين وانين إره جهجرة وان تكتكا كاميرا منا ماما كارو درا أكما اتجابات أيوة كأدو وانا ما قلت تاتي وقتي مجان كبتمان إني أسرع ناجسي أباسي مناسا كذا ناجسي كماني أسري مغربا فشاهدو يمن كيسا بافتي سرلي الرجيني جرا إن شاء الله كنور أدون جيلي سميرة كنا يتي كنا فكاتا يجو كنا أجابسي أكاك إيرساتين سيبوتا مو يتبر akka qeerrasattan dhufee koree sirra koree sibuteetiin sifuudhamu si nyaadamu akka jawwee samii dhufee sanitti si liqimsa dura qeerrasa ta'uu dura jalqabatti suuraa bashoota yookaan immoo adurree fakkaattee as ba'uu qabda. Qeerrasa jechaan bineensa safaadhaati miti jechuu barbaadeeti. Ati qeerrasa taate eenyu adurree gochuu barbaadeeti. akka joonsinaa ammoo maalii godhatee akkana godhe akka joonsinaa barbaadde kootu fuula kee kana agarteetiin zifiltii si fakkeessaa barbaadde kun rakkoon qabu ammoo dubartii dhabuuf illee nuyi hamilee hin qabnu irraa isin qabnu nama kee kana akka dha'uuf illee tumuu yookaan immoo waa gochuuf illee waa jechuunif illee cubbuudha nama agarteetiin hin ta'u hiitifuu haqa namaa nyaatu zaalima maal godhe jennaan agartee nama keenya gurguratteef dubbachuu jirra malee nama keenya walitti nu fide malee sii kanaan agartee sharafa nu sharafa samiiti ati sharafa dachiiti manni walitti nu fide tokko hin jiru yoo ka sii galu taate sii gala irratti fakkaanne yoo ka sii galu taate akkasi qeerrasa ta'uudhaaf onnee ajaa'ibaa kana beessa. Ogguu akkasitti akka qeerrasatti si butu jettu sana ammoo eenyu akka ta'e bari. Nu warra nama butu malee warra butamu miti. Qabeenya obboleettii tiyyaa geelee tiyyaa ni galchita moo hin galchitu galchuu baannaa sirraa dalaynaadha. Maal wanni isin irraa dalaytan maal gochuu barbaadeeti? Magaalaa takka waliin jirraa. Ati yoo heerumte malee ani hin heerumu ani fuudha malee hin heerumu. Yoo heerumtee gandatti galte malee yoo dullummaa agartee afaan qabrii kanaan hin heeruma jette malee ani hin heerumu. Ani sanuma jechuudha. Ani mamma gaarru qamati beeytu sani magaalaa kana keessa waliin jirra asuma jirra. Hin dhufta taanaan gatii keen argattaatillee siif samiirallee hin argattan. Oma rakkoon qabu fagoo na biraan jiru ana alaan barbaadu magaalaan bitu akka keessan abduubee naman kaa'u. Wanni nama ofirraa dhooguna nama bira jira. Kun rakkoon qabu ani jaayiza isiniif osoo hin ta'in mataa kiyyaa jaayiza ta'ee taa'aa jira. Sirraa dalaynaa akkana si goona samii seenta moo dachii seenta. Samii miti dachii samii seenuu ol ba'uu miti dachii seenuu miti. Karaa irra deemurraa isinii jechan godhu. Karaa mee irra deemurra. Karaa kana jirta. Karaa kanaan bobbaata. Isi karaa kana dhufuu danda'a. Samiiraa fi Arafaattu isii kana karaa kana dhufa.
وانا انجاني ناربسني ندواني نتمني نهيسسني جني جانكا سنة ما أفو في نامتي نفو أفان عربا أفان عربا نورن بيكو مقالا اللي ندران دفني نورن اللي مقالا تاني أفان عربا اللي نورن بيكو mootummaallee gartee askarallee nurra wannoon jennu itti fiduu dandeenya yaa Allah yaa Allah afaan arabaa takka aliif jettee tun beektu musha afaan arabii beeku miti nama aliif jedhu bakka beeytee natti fakkaanne nu jalqabu warraayyuu afaan kan itti hiikkanne afaan arabii sanii jiru afaan quraanatiin aliif jennee aliif irraa eegalle arras taanaan afaan arabii ati nan barsiistu amata hedduun as keessa jira afaan arabii saniin bobba'ee galaa jira hoggu afaan kiyya gartee hogguma maatii kiyyatti deebi'ee wajjin haasa'a malee afaan arabii ani afaan kiyyallee miti afaan kiyya afaan oromooti kan akkasitti hubadhu mootummaan ati fiddu waliin salphatta malee waliin agartee salphatteetiin agartee baaltoo asiin mataan gakkaayattu kana asiin kana ol garagalchitee deemta maraattee deemta malee waan ati gootu hin jiru simati deebitee si qabsi yoo qabsiifte malee ati waan irratti nama gootu hin jiru maaliif ati yakkamtuudha mataan keetiin nama gurguratu nama garteetiin maallaqa nama dhalaa dalagaa naqeetiin maallaqa isiin daleessan baatee amata tokko naqee waan amata tokko jalaa nyaatu dallaala jechuudha dallaala jechaan haraami jechuudha kanarraa of deebisi mee waan jettu dhagaa asirratti illee viidiyoo xiqqoo isii gabaabduu isin maxxaseetiin keessaa utaala ana jetti ana garteetiin dullattii maraattuu sun dullattii sun galgala qabriiti maal jette naan jette ana garteetiin arra jette rifeensuu lama na ta'ee jette rifeensuu lama na ta'e kun gurraachaa kun adiina namni rifeensi lama ta'e rabbii ufii abbaduu malee waan biraan dalagu obboleetti dhage hadhamaane hin dhageettaa rabbii ufii abbaduu malee zaalimummaa ati dalidu kan hin dalagu hin dalagin yoo ka dhugaa nutti mijettaan sitti himna yoo ka dhageettaan namni agartee nama kana qabullee gorsa yoo ka dhageettan taate atammoo inni sirraa malu rabbii ta'e kee qofa abbadu salaati toobaa deebi waan dalagaa turte kana zaalimummaa dalagaa turte kana astagfirullah jedhi rabbii keetti deebi rabbii kee kadhadhu dukkana qabrii afaan jirta dhugaadha sana nuu argaa jirra rakkoo toobaalleen amma feesifti amma barbaachisa salaatulleen amma barbaachisa zakaa baafachuun fitrii baafachuun gaafa soomantu soomanaaf maaliif soomanta wayita namni soomanu yoo ka nyaatu taateeti maal bu'aan eesh faayida maaliif soomantuu sirraan ga'u ka nama akkana dalagaa jiru kana nama ilmoo daa'ima mee sammummaan ta'e atuu akkana jetta hayyee ilmoo daa'ima umrii isaa umrii 17 jaartii umrii isii 48 jaartii haa ta'u jaarsaa haa ta'u hoguu jettu teetuma kun kanfattu mee waan isiin haasoitu kan asumaan dhageenya laala haasoo manna fudhatee ittiin isin maxxasuu dafee birofte daawwadhaa mee waan isiin odeesse. Obboleessi rifeensi lama nu ta'e rifeensi lama nu ta'e ganaan biqillu kara qabrii yaa jiru tokkicha laal baaltoo tokkicha ofirraa qabnuu fi naafi samiidhaanu baaltoo tokkicha ofirraa qabnuu fi shaantaa tokkicha harka fannifannee yaanuun kana malee waan takka hin qabne yoo nuti sirraan dalagin yoo nuti imimmaa dharra samiidhaa ati boochifte kana nuti dhiiga siin jijjirin intalti dullettiin maraattoon tun miidiyaa gubbaadha mallaan jettee jii akkanittiin akka qeerransaa si nyaadhamu maallaqa mucayyoo akka mana keetti awwaalame humnaanis seeraanis sirraa fuunaa tole ka akkana jettee rafaate itti naf dhadha yaa salaam maaree namni magaalaa sana keessa lubbuu isii baalxoo isii shaantaa isii tana malee qabeenya tokko hin qabnu yaan mee asiin qabeenya qabna yaan jira asiin waa takka hin qabnu yaan ati ilmaan qabda alhamdulillah ilmaan keetiif gara alhamdulillah rabbinaa kenne karaa uumaa abbootiin teenya dhufte qabadheetiin
bultii horadhee ilmaan rabbii keenyaa kenne ibaadaa gochaa argadhe alhamdulillah rabbiin garannaa warras borus atiin kaabaaltoo fi shaanxara raafattu kana malee waan biraan qabne maal qabeenya himattame mee asumaan waa himat asumaan kijibdan ay faayida kijibni rabbi illee haraaman kijibina dhaabadhaadha eega kasaate kaayaa aga kaleessa taaribaa dhuftani rabbiin isin amma rabbii isin fannisa amma fannifamtan amma qabamtan rakkoo deemtaniin kanan ammoo amma qabamu teettan eegan kanaaf waan taate ufta'ee jiraadha jennaan ufta'ee jiraadha ufta'uu baannan ammoo kootu samiiraa waliillee ogguu dhuftu ammoo gatiin ati argattu waa tokko qofa na biraa makka har'uu biraa waa tokko malee argattu innis maali oma samiiraaf dhaame sanis sii dhaama dhageeffadhu dawaan keessan dhalaa kabajaa qabdu dhiifama dhalaan nu biratti kabajaa qabdi ulfinna qabdi haadha mana keenyaati obboleettii teenna haadha teenna dhalaa waa hunda hayyuu teenna keessattuu haadha siinqeeti osoo jaza kafala waan akka jara kanaan ta'in ta akkasiitiif kabajaa qabnu ta ammoo ta akka keessanii kanaaf kabajaan nu qabnu homa tokko kana alaan isin bira kabajaan tokko hin jiru sunis maali yoo jette na eegisi garsiisa kun maqaan isaa beektaa maqaan meeshaa kanaa tokkichoo jedhama tokkichoo kana dawaa keessanii jechuudha dawaa jara agartee asirratti baatee miidiyaa kanatti piipiipiipiipiitu nututtuqan jette samiira faasho nututtuqan maalirraa tuttuqan adabattee teetta yennaan taa'u hin ta'u yennaan shimala yemmee jettee warri shawa kana kaa dawaan kee kana malee hin jiru kana beeynanu dhalaa kabajaa hin qabneef kana qabna dhalaa kabajaa qabdu fuqraa sana kanaan ala hin jiru kabajamee taa'a jennaan afaan kee walitti shaarleelaa kee itti godhadhu ziippii keetiin cuf adabadhuu taa'i zaalimummaa dalayduu keessaa utaali adabadhu mana keetti deebitaa kanaan ala wanni biraa hin jiru kabajamtoota fi daawwattoota kiyya nutti dheekkamtee sagalee nutti ol fuutee jettillee taatee dhiifamaa na ufolchaadha dalaga magarteetiin dulloonni tun dalayduutu kana na godhe na haasoysiisee isin dhiifama isin gaafadha horaa naa bulaa haala biraatiin aga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha jechuu barbaada nagaatti galatoomaa ulfaadha wayita kana lafaa ol fuudheetiin akkanatti qabadhu hayyoonni teen agartee shabaabota shamarran keenya hin sodaatina kun kaa jenneef nuni warra agartee kabajaan qabne miidiyaa irratti bahee nama arrabsu karatti bahee nama arrabsuu fi maali kanniin warra agartee jalee akka jara kana jala deemu kanaaf kan addawaadha jenne malee namoota akka keessanii miti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu jiraadha.